sharafni jechuudha guyyaa har'aa illee dhaabbachuu hin dandeenye sadarkaa hin eegamneen garmalee ol ka'ee jira. Riyaalli Saudii, Dubaay diraamni illee, Ameerikaa doolaar, Kanaadaa doolaar, Awustiraaliyaa doolaarii fi biyyoonni akka Swiss firankii, Chaayinaa hewaanii, Yuuroo fi Turkii riilee akkasuma Ijipshaan paawundiin fa'aa biyyoonni Joordaanii fi akkanuma Bahrein diinaar illee biyyoonni hundi isaanii jechuudha sadarkaa hin eegamneen ol ka'eetiin jira jechuudha. Egaa namoonni baay'een gaafa sharafni ol ka'u kan gammadan illee jirtu dhugaadha, gammaduus immoo dandeessu. Sababiin isaa meeqa ifatamtanii, meeqa dararamtanii, dafqa keessan cobsitanii birrii kana fiddu. Gaafa immoo birrii keessan harka keessanitti immoo haala gaarii sharafattan immoo baay'ee isin gammachiisuu danda'a jechuudha. Dhugaadha, nama gammachiisa. Garuu biyya keenya irratti immoo dhiibbaa qaala'insa jireenyaa akka buusu immoo hin dagatiina, numa beekama jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu. Ani nagaa kooti, nagaa guutuu, nagaa irraa afaan qaba, nagaa na bira jiru isin bira jiraatu isiniin jedha hordoftoota kiyya. Egaa namni immoo mana koo haaraa taatan immoo laayikii godha, sheer godha. Laayikiin keessan mindinnaa'u shiggir namni 2,000 namni 3,000 yoo ilaale laayikiin keessan immoo 200 ta'a. Maali akka qaldiitti dhufa seetanii dhugaa informationii kana akka qaldiittan fida miti. Takkanaan dhaggeeffadhaa, takkanaan barreessaa, takka rikoordiin godhaa, takka editiin godhaa, takka shintibeetii keessa galeen sagalee waraabaa na jalaa tabalaash adileetiin godhaa. Amma otooni kichenii keessa taa'ee waraabaa jiruuti. Gasaala wanti tokko immoo na agamsiise beektu. Salaajaan tokko na agamsiise dhugaa waaqa irratti je'a. Amma ga'een deebisee dhaggeeffadhe sagaleen kun keessa jirasaa dileetan godha. Maaliif sagalee keessa galeen ta'uun ammoo yeroon akkas rikoordi gochuu jammaru ta'aalii cuufee sokki tabalaashise ammas akkasitti simbira geessisa jechuudha. Dhugaa siniin jedha am sinitti dallanuu mindinnaa'u shiggir yaani qubaan itti bu'uu dadhabdanii qoy nan qallada. Dhugaa sinitti hin dallanne fedhii keessa yoo ta'e jechuudha laayikii godha. Yoo laayikii gootan obboleewwan keessan bira ga'a jechuudha. Egaa akkuma beekamu sharafni yeroo irraa gara yerootti akka inni jijjiiramu baay'een keessan yoo viidiyoo jala teessanii dhaggeeffatattan malee inni nyaatamtu jechuudha. Dhugaa kaleessa gaafattanii har'a gaafattanii garaagarummaan guyyaa har'aa fi guyyaa kaleessa birrii baay'eedha jechuudha. Otoo itti yaaddanii ilaaltanii waan qaldii miti isiniin jedha. Akkasuma egaa biyyoota karaa gabaa gurraachaa fi karaa baankiitii kanaan isinii fidee dhufe jechuudha. Guyyaan har'aa Nooveembarii 4 baatii 11,2025 jechuudha. Egaa gara sharafa keenyatti yoo galle guyyaa har'aa Ameerikaan doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 100 fi 82.94 oolee jira. Dhugaa waaqayyo guyyaa kaleessaaf guyyaa har'aa ilaala garaagarummaasa takkaadhaan birrii hamma kana dabalee bulee jechuudha. Egaa warri Joordaanii fi warri Beeruut jirtan immoo asumaan Ameerikaa doolaarii kana asumaan dhaggeeffatadha. Si'a 3 hin barreessu doolaara iddoo 3tti barreessuu koorra asuma irratti Ameerikaa irratti dhaggeeffadha isiniin jedha. Akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Ameerikaan doolaarri tokko 148.41 oolee jira. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 129.88 oolee jira jechuudha. Egaa akkasuma karaa baankiidhaan immoo Kanaadaa doolaarri tokko 104.15 oolee jira. Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 118.92 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Awustiraaliyaan doolaarri tokko 95.74 oolee jira. Akkasuma Chaayinaa hewaanidha. Chaayinaa hewaan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 25.62 oolee jira. Akkasuma karaa baankiidhaan immoo Chaayinaa hewaan tokko 20.46 oolee jira. Inni itti aanu Turkii riileedha. Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 4.5 oolee jira. Akkasuma paawundi sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 239.66 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo paawundi sterlingiin tokko 191.45 oolee jira. Inni itti aanu Swiss frankiidha. Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 226.34 oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo Swiss frankiin tokko 181.11 oolee jira. Akkasuma yuuroodha. Yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 210.44
oolee jira. Karaa baankiidhaan immoo yuuroon tokko 171.18 oolee jira. Akkasuma Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0.65 oolee jira. Inni itti aanu mootii birrii sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu Kuwait diinaaridha. Kuwait diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 594.15 oolee jira. Egaa biyyoonni maallaqni isaanii sadarkaa guddaa irratti argaman yeroo sharafamanillee akkasuma sadarkaatiin yeroo dabalan baay'ee dabalu, yeroo qannasanis baay'ee qannasu jechuudha. Akkasuma immoo Kuwait diinaarri tokko karaa baankiidhaan immoo 474.79 oolee jira. Inni itti aanu Oomaan riyaalidha. Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 475.25 oolee jira. Inni itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 257.77 oolee jira. Akkasuma namoonni baay'een isa ati jettuun nuun erganii isa jettan immoo sirriidha. Isa jennuun sinii erguu dhiisuu danda'u. Maaliif jennaani ni hojjetu, ni daldalu waan ta'eef, ni daldalu argachuuf si harkaa fuudhu. Garuu yoo ati irraa calliste immoo zim jedhanii qubuma sitti kaahanii si dholodholu jechuudha. Yoo ati himachuu waatte laa sharafni akkas ta'ee jira, ol ka'ee jira jettee ati dubbachuudha yoo baatte kanarra ol sirra muru jechuudha. Kanaaf akka gabaan gurraachi yookiin immoo ethioblakmarket.com itti jirutti sinitti himaan. Isaan immoo irraa hanga fedhii isaanii hanga jaallatan hanga irraa taaskii isaanii waan adda addaa muratanii akka gabaan isaanii akka bu'aa isaaniitti sinitti himuu jechuudha. Maaliif jennaan isuma ani jedhu kanaa yoo namni tole jedhee erguu hin jiru. Maaliif isa ani jedhu kanaa yoo Araba bira jiraatte Arabni kee gabaa kana beekanii geessanii iddoo sana balbala sana si dhaaban ta'e. Kan immoo Arabni sin geessu jaallattu jibbitus namni nama geessu illee hin jiru, waan beekan illee miti jechuudha. Iddootti jijjiiramu illee hin beekamu jechuudha waan kun. Akkasuma egaa Kaatar riyaalli tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 48.42 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'a 49.71 oolee jira. Egaa 50 galuuf saantiba 29 qofa hafe jechuudha Dubaay. 50 galuudhaaf jechuudha. Innaa akkasuma immoo karaa baankiidhaan immoo Dubaay diraamni tokko 40.40 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Bahreen diinaaridha. Bahreen diinaarri tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'a 484.81 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko 48.68 ooleera. Innis illee egaa 49 galuuf xiqqoo tokko saantima muraasa hanqate jechuudha. Akkasuma egaa namoonni Saudi Arabiyaa jirtanii baay'ee isinirraa muru waan ta'eef hanga 22 hanga 23 gidduu jira namoonni birrii baay'ee qabdanii. 23 jechuun meeqa jechuu? 22 jechuun birrii Itoophiyaa 46 jechuudha. Namoonni immoo kanaa gaditti sinii erganii sinii jiraatu. Namoonni birrii xiqqoo qabdan hanga 23 jira jechuudha. Kana jechuun birrii Itoophiyaa 45 kan jedhan jiru, garuu irra caalaan isaanii 43 himachaa jiru. Ijoollee baay'ee kalees 43 42 adiinuun jedhe jechaa jiru riyaala Saudii. Egaa waan goonuu hin qabnu, Saudiin kun baay'ee nu qabee jira waan ta'eef jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa riyaalli tokko immoo karaa baankiidhaan 39.57 jechuudha. Karaa baankiidhaan immoo akkasuma Indiyaan ruupiin tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 1.84 oolee jira. Inni itti aanu Israa'el shiqil tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'a 55.72 oolee jira. Akkasuma Ijipshiyaan paawundiin tokko immoo karaa gabaa gurraachaatiin 3.52 oolee jira jechuudha. Egaa hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya viidiyoon guyyaa har'aa qabadhee isinii dhufe kana fakkaata jechuudha. Egaa karaa chaanaala isa tokkootiinis sin biraan geessisa jechuudha. Turtii gaarii isiniif haa ta'u. Namni isinitti tole immoo laayik godhaa isiniin jedha. Lafa nagaa laga nagaa isiniin jechuuf lafa nagaa tura.